Hashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota feesbuukii korraa bakka jirtanitti nagaan koo qilleensa irra sinaa ga'u jecha amma oduu ariifachiisaa biyyarraa amma nagee ijoolleen gidduu kanaa naannoo Oromiyaa walumaa galarraa hidhamaa jirtu kaleessa sabbataatti akka hidhaman maqaan isaanii dabarfamanii jiru galmeen qabateen jiru. Korri bittanneessaa walgahii keessatti murtiin jaratti darbee summiidhaan akka isaan summaa'anii dhuman gochisiisamee jira. Nummoo yoo dubbanne isin keessa jirtu ennee miidhamuu dandeenya iddoo ta'ee fi uummata biraan gahaa uummanni akka dirmatuu fi bakka jiru irratti jeroota nama 500 ol ta'an sabbataatti hidhamanii jiru jedhee informationii nama nagahee jira. Uummanni biyya keessaa feesbuukii onlaayinii namni jirtan kun hundi keessan sheer godhaati. Uummanni Oromoo bakka jirtanitti warri waan gootan qabamuudhaaf akka hin qabamne yaalii gochuudhaaf hamma dandeessanitti yaalii ofii godhaanis niin jedha. Sheerii gochuun biraan gahaa namoota 500 summeessuudhaaf murtiin irratti darbee jira warroota hidhamanii jiranii tokkoffaa galmeen qabateen jiru. Waan kanaaf adaraa keessan sheer naa godhaa nama meeqa taatu warri onlaayin jirtan kun akka jirtanitti amma akka dabarsitan. Yaada kana kan dabarse immoo nama kora bittinneessaa achuma keessaa biyya keessaa nama Oromoodha. Sheer godhuudhaan uummata naannoo sabbataatti argamanii uummati Oromiyaa bakka hundaadhaan yoo qabamtan rakkoo akkamii akkasiin mudatu. Duguuggaa sanyii irra jira mootummaan kun iddoo ta'eef iyya dabarsa. Waan hin jedhu kana caalaa waan hin jedhu hin qabu. Adaraa keessan namni tokkoon keessan namni dhaggeeffattan sheeriituun godhin biraan darbina wal biraan gahaa. Uummanni keenya dhumuuf deemaa jira. Rakkoo guddaan nurra gahaa jira. Please sheerii godhaa. Nama 50 guuttanitti namni 50 keessan sheerii naa godhatuun isin argu. Rabbiin isin qabe. Lubbuu jiru. Please natti hin bilbilin abbaan isaa qoyi. Please sheerii godhaa. Sheer godhaa ammi keessanii argaan jira. Sheer godhaa please. Ijoollee keenya lubbuu isaanii baraaraa. Summeessuudhaaf har'a galmeen qabateen jiru maqaa isaanii warri kanaan dura hidhamaniiran galmaa'anii jiru warri kun galmeerra jiran summeessuudhaaf jedhu please sheerii godhaa. Ijoollee sabbataa itti hidhamte namni warra amma dhuftaniis please galatoome. Please ijoollee keenya summeessuudhaaf warri biyya keessarra itti jirtan kun hundi keessan immoo fala karaa dandeessaniin fala dharaa gochaa akka hin qabamne. Karaa dandeessanii miliquudhaaf yaalii godhaa. Please. Dirmadhaa fi mootummaan akka iyyatee warroota dhaabnis warri OMNs warri gareenis miidiyaadhaan akka nu beeksistan. Uummanni keenya kun akka hin summoomne. Miidiyaa garaagaraa Amaariffaan maali waan hundaadhaan isaatillee nu dabarsa. Ijoolleen keenya summaa'uudhaaf deemu. Murtii akkasiitti irratti darbee jira. Please warra hidhaa harka mootummaa galanii jiru. Hin gubanne waan jennee waan bunne waan dhiisnu wallaallee. Please sheerii godhaa. Ijoollee keenya seef godhaa. Bilbilaa. Kaardii guuttadhaa. Uummata biyya keessaatti hiisiisaa. Kanumarratti asumarratti poolisiin biyya keessaa waraanni biyya keessaa obboleeta kee summeessanii namoota kee gaafa fixan adaraa keessan isin kan hojjetu baay'inaan kan isin qabu ijoollee keenya nu baasaa ijoollee keenya seef nu godhaa bor naannee gaafa uummanni si jalaa dhume sitti deebi'uuf deema please hanga isinii danda'ametti waraanni biyya keessaa uummanni biyya keessaa nu dirmadhaa harka wal qabadhaa. Argitaniitu warroota humna rakkoo kana keessaa booji'ame summiidhaan ajjeesu yoo ta'e dhume jechuudha bakka wanti nu hafeen jiru kaayyoo jiratti galmaan ga'atte jechuudha.
miidiyaa irra taa'uuf utuu hin ta'in sheeree kanaa gootaniif. Please sheerii godhaa. Bilbilaa. Kaardii keessan guuttadha namoota beektanitti uummata sabbataatti hidhamanii jiran akka isaan summaa'uuf deeman murtii itti dabarsanii jiru musummeessuudhaaf humna isaanii ol iddoo ta'ee fi kanaan nu ado'achuudhaaf deemaa jiru adaraa keessan. Iyyaa dabarsaa. Share naa godhaa please. Bakka kanuman isiniin jechuu barbaada kanarras daqiiqaa isinitti dheeressee namoonni akkan dhaggeeffanne ta'uu danda'a. Kanaaf kunuma hanga adaraa share godhaa ijoollee keenya save godhaa ijoolleen hidhamtes warri hin hidhaminis akka hin hidhamne hamma isinii danda'ametti miliquuf yaalii godhaa wal dhoossadhaa poolisiin illee poolisiin Oromiyaa federaal Oromiyaa waraanni Oromiyaa eenyuuf dhaabbattee eenyuun akka ajjeestu obbeeki. Ummata kee of jala qabi. Eenyuudhaaf inni dhaabbadhu of gaafadhu. Dhaabbadhu of gaafadhu. Dhaabbadhu of gaafadhu. Waraanni federaalli Oromoo, poolisiin Oromoo, please of gaafadhaa. Hingaa waggaa bara jaarraa dhibbaa ol namaaf dhaabbanne ofiif dhaabbadhaa. Hingaa. Waraanni Oromoo yoo of yaadatte waan biraa dhiisi. Waa wayyaa kee keessa kaattuun qabdu feestaalii gurraattiitti wayyaa kee baattattee naannofta. Kan biyya keetiif hin taane, kan lammii keetiif hin taane. Miniteerii haaraallee yoo sitti qayyaranisa moofaaf irraa baafte waan keessa baaftee keessa kaattuun qabdu. Hacuuccaan sillee lafa jirtutti sirra jira. Federaala Oromootiif sheernaa godhaa, waraana Oromootiif sheernaa godhaa. Eessaayyuu Facebook iyyuu arganii banu isaanoo rakkina keessa jiru isaan ofii isaaniiyyuu. Olii gadi of akka kolleetti fayyadamaa jiru galatooma sheernaa godhaa nagaatti bulaa yaada biraa yoo kan biraa qabaadhe halkan isa ta'u yeroo man argettin isiniif dabarsuuf jaalee godhaa share godhaa namni kana fi sharing godhin bira darbitan rabbi isin haa gaafatu.